Nagaan farar jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u. Buleewwata koo akkam nagaa keessanii baga nagaa taatan baga araara jaalala gooftaa keessatti eeggamtanii yeroof daqiiqaa guyyaa har'aa kana geessan jechuun jaaladha. waaqayyo sunu gargaareef galanni ulfinni haa ta'u። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በነገር ሁሉ የረዳን ያገዘን አቅምና ብርታት የሆነልን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ በእግዚአብሔር ምሕረት በእግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር መልካምነት እንግዳ የሆነው አዲስ የሆነው ነገር እግዚአብሔር አስጀምሮናል። ራሳችን የሆነው ዩቲዩብ የእግዚአብሔር ቃል ያው ቤተክርስቲያን በሚለው ዩቲዩብ ጀምረናል። ወይም ደግሞ ጎሳ ፈይሳ በሚለው ልታገኛችሁ ትችላላችሁ። ወልዳ ሰገሌ waaqayyo ሰጅራታ ከንጀዱ ፊ ዮካን ጎሳ ፈይሳ ከንጀዱን ዩቲዩብ ከን አርጋችሁ ደንዴሱ ብየ ገራገራ ኬሰ ከንጅርተን akkasuma biyya keessa kan jirtan boleewwan keenya fuuraa joolleen waaqayyo YouTube kana like share subscribe gochuudhaan jaalala boleewummaa nu qabdan akka agarsiiftan maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isin gaafanna። ከትላንትና ጀምረን እግዚአብሔር እንግዲህ እንግዳ ነገር አስጀምሮናል። waaqayyo waan haarawaa eegalchiiseera። hojii waaqayyo gaarummaa waaqayyo araarri waaqayyo waan nu baay'ateef waggaa tokkoof ji'a ja'aan booda yuutuubii mataa keenyaa waaqayyo nu kenneera. karaa waasaapii akkasuma karaa telegiraamii dhaloonni dubbii sagalee waaqayyo tajaajilamaa turtan dinqii fayyisuu waaqayyo argaa turtan akkasuma immoo yuutuubii kana bira dhaabachuudhaan gahee sanirraa eeggamu lallaba kadhannaa karaa yuutuubii kana darbu daawwachuudhaan like subscribe gochuudhaan jaalala boleewummaa akka nutti mul'iftan abdiif amantii guutuu qabna. waaqayyo gaariidha. caafanaawwan boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti gaafa dubbatu waaqayyo gaariidha jedha. waaqayyo maalidha? waaqayyo gaariidha. guyyaa rakkinnaafis iddoo baqannaateedha. waaqayyo gaariidha jedhee guyyaa rakkinnaaf iddoo baqannaati erga jedheen booda warra isa amanatanillee warra waaqayyo rakkina keessatti oolchaa ta'uusaa gargaaraa ta'uusaa amanatanii waaqayyo maalin godha hin beekaayedha። እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው ይልና በእርሱ የሚታመኑትን ያውቃቸዋል። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መልካምነት የምትታመን ነፍስ በእግዚአብሔር መልካምነት ላይ የምትደገፍ ነፍስ እግዚአብሔር ያውቃታል። ስለዚህ እግዚአብሔር በመከራዋ ቀን በጭንቋ ቀን በለቅሶዋ ቀን ያችን ነፍስ ይረዳታል። ያችን ነፍስ ያስመልጣታል። ያችን ነፍስ ይታደጋታል። ለምን? በመከራ ውስጥ እግዚአብሔር መልካም መሆኑን ላወቀች ለታመነች ነፍስ። ሃሌሉያ። ጉያ ረክናት waaqayyo oolchaa ta'uusaa waaqayyo waaqa oolchu ta'uusaa ልቡ አመነት jireenya amanat waaqayyo maal godhe hin beekaayedha። kanaaf waaqayyo siniif gaariidha. haala kam keessaa jiraadhaa wanta kam keessaa jiraadhaa lola kam keessaa jiraadhaa waaqayyo sin amanattan garuu waaqayyo waaqa gaariidha. waaqa rakkina keessaa nama baasu waaqa gidiraa keessaa nama baasu waaqa mo'icha namaaf kennuu fi waaqa daandii karaa mo'ichaa nama ceesisuudha። galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u። በመከራ ቀን እግዚአብሔር ረዳትሽ ነው። ሰው ዘመድ ጓደኛ በማይደርስበት ቀን በዛች ዕለት እግዚአብሔር መልካምነቱን ቸርነቱን ለምትታመን ነፍስ ይሰጣል ይገልጣል። ሃሌሉያ ወገኖቼ፣ እንደ እግዚአብሔር መልካም አባት መልካም እረኛ የለም። ስለዚህ
የእግዚአብሔር መልካምነት እንታመናለን። እግዚአብሔር በመልካምነት ይባርከናል። እግዚአብሔር በመልካምነት ይጎበኘናል። እግዚአብሔር በመልካምነት አዲስ ነገር በእኛ ህይወት በእኛ ቤት ያደርጋል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ። ስለዚህ በእግዚአብሔር መልካምነት ታመኑ፣ በእግዚአብሔር ቸርነት ታመኑ። እግዚአብሔር መልካም እንደሚያደርግላችሁ እመኑ። በየትኛው ውስጥ ብትሆኑ በሰማይ ያለ አባታችሁ መልካም አባት ነው። በሰማይ ያለ አባታችን መልካም አባት